السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تجلتمتو تبليون أكم جرتنا كيسني جرتو جوات بكم جرتنا غافر من ربي سوري الهجراتو مير ركوتا سينا جابا وينسنتما يوكل سيست أجيسنتا وليا تجيسر ما في سينا كانغرانا نياتي دوغا ربي دبچوف سبحان الله. Kaaniiti haadha fabbaatu jiraayyuu ilmoo tokko malee hin qabanu, ilma dhiiraa tokkittii malee hin qabanu. Kaanii gaa ilma isaanii kana kaanii warra koon jijjiira fasnan jijjiira jedhee tokkicha kana malee hin qabanu. Gaa warris ka'ee biyyaa bahee biyyan baa kana deemeetu hojjetu waggaa hedduu turee gaaf kaanii biyyatti galee haadha fabbaa ilaaluudha. Inni haadha fabbaa ilaaluu biyya garuu itoo haadha fabbaa ilaaleen hiriyaasaa duraan kan akka wal jala ta'uu jira jedhani. Achumaa itoo haadha fabbaatti hin godhin hiriyaasaa kanatti goree dubbisee waa'ee duraa waliin dabarseetu waliin haasa'anu isa bira ture. Amma gaa karaa warra kootiin akka jedhee ka'ee mi'a isaa shaantaa isaa birriis walitti qabate. Fudhatee karaa maatii kootiin deemee achuma waan isaa kun gaggeessee hiriyaan isaa kun gaggeessee itti seeqee gammadee bakka dhaqiitii akka keessummaa fakkaadhu dhaqiitii achi bulii keessumna bulchaa hidhiitii dhaqii achi bulii jedhee gurbichi kun immoo inni haadha fabbaa bira dhaqu shaantaa isaa meesaa qabatee maaskii afaanii kanatti hidhatee jira. Maaskii afaan isaatti hidhatee jira. Achumaan na bulchaa illee siree siin qabnu iddoo si bulchinu waan sirrii hin qabne nama rakkoo hin qabu akkatti na bulchaa inni jedhee achumaan anis dadhabee jira. Seenee akkasumatti mi'a isaa kanas shaantaa kanas uffata isaa mi'a isaa kan lafa kaa'ee dhaqee dadhabee rafe jedhan. Achumaan halkan isaa rafee ati fabbaa kun innaa shaantaa isaa kan birriinis guddaadha miin isaas guddaa qaba. Namichi kunoo sooressa qabeessa qaba amma akkamatti qabeenya kanarraa fudhanna jedhanii walii galan jedhan haati fabbaan kun. Subhaanallah. Wallahi dunyaan kufatinaa dunyaa kana laalame. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Achumaan abboo birri amma kanaa qabeenya amma kanaa akkamitti fudhanna jedhanii in ajjeefna jedhanii haati fabbaa walii galan jedhan. Subhaanallah. Achumaan egaa sheexanaa miti wana'uudha billaa. Kaanii itti walii galanii haati fabbaan dunyaadhaa jecha namicha kana ajjeefnanii dafee iddoo inni du'u iddoo onnee isaa dafanii waraananii ajjeesan jedhani. Achumaan subhaanaka rabbis samaawaati wal ardi obboleessi isaanii duraan naqiitii warra kee mufaajaa goota jedheen warra kee mufaajaa goota jedheeni suni naanni ganaman si goru hiriyoota fudhee mashirata fudheen ufnaa amma dhaqee akkuma keessummaatti bulee ni jedheen sun innaa ganama ka'ee dhufu namicha halkan ajjeesanii gurbicha qabbaranii. Subhaanallah. Dunyaa jecha meelaalaa rabbi sodaadhaati. Dunyaa badduu kana akkatti fotonuu rabbi najaa nu haa baasu. Dunyaa nu nyaattu. Dunyaa karaa rabbi irraa nu baaftu. Rabbi nutti hin kenninis nu nyaachisinis obboleewwan imaana. Achumaan aboo birri isaa kanaa kan birris guddaa shaantaa keessa achumaan kaan isaa irratti walii galanii ajjeesan. Innaa ganama waa'illi isaa kun hiriyoota isaa qabatee shaqaa hiriyoota gurbicha horiyaa koo dubbisa jedhee warra isaa biran akka jedhee ka'ee dhaqu meerri gurbicha dagalee simbira dhufee meerri gaafatamu nagarree isaan eegaachiisa hidhos kan qabbalan mana keessatti. Achumaan meerra gurbichi irra dhufee nagarree anas rabbaanis isin argina jedhanii ammas namichi deddeebi'ee meerra gurbichi dhufee simpula jedhee meerra yenna baadhaama ilma keessanii minni dhufe kun ilma keessanii achumaan abbaan naasumaan gaggabee achumatti du'e jedhan. Haatis ilma keenya hin ajjeefne jettee ammas kifam jettee kofti jedhan. Ammas mucaa keenya hin ajjeefne jettee achumatti kif jettee kofti jedhan. Abbaan immoo namsana keessaa baate ruhin jedhanii. Subhaanallah ilaaziin
wallahi seenaa akkaan gara nama nyaatu qalbii nama cabsu dunyaan kuni sheexana guddaa qabdi. Rabbiin dunyaa fitnaa rabbi nutti hin kennini. Isas qadamsaatu ga'e malee waggaa amma kanaa waggaa dheeraarraa bahee yaada abbaasaa kan akkamatti toosaa hin dubbisin dhokatee buluu kana qadaadamsaatu ga'e. Rabbuma kanaan badde jedhee callisee maaskii uffatee seenee dhaqee nama biraa fakkaatee bule. Subhaanallah ilaasi. Jumaan egaa jala rabbiitti dhufee harkaan kan ajjeesanii awwaalanii naan qayriyaan isaa dhufee bara meelma keessanii namichi gurbichi dhufe kuni jedhan naasuudhaan abbaan gaggabee achumatti kufee du'e. Haasa'achumaan dadhabdee naasuudhaan amma sama akkuma itti hidhattee kufti jedhan akkanum jettee kufti. Seenaa kana Ustaaz Abdurrahmaan Huseen Jalaan nagahee sinis dhaggeeffachuu hin dandeessu. Seenaa akkaan wallahi onnee nama cabsu jechuudha. Maaliif waan tokko sabriidhaan dunyaa karaa alaalaatiin rabbii keenya itti moonne rabbii kadhannee xiqqoo qabnu keessa yaa rabbi barakaa nuu kaa jechuudha malee akka ija tokkicha qabanu of jaamsanii subhaanallah ilaati. Akkatti kaa abbaan isin nuusan rabbiin kaatimaa nu haa tolchu. Du'a keenya illee rabbiin nu haa balee kaatimaa keenya rabbii haa tolchu. Akkasitti ilma isaanii tokkicha qaban kan ajjeesanii waraananii. Kanaaf obboleewwan imaanaa waa ariifachuun hedduu tokko fitnaadha. Waa addaan baafachuu obsuu sabriidhaan waan hundumaa malee dunyaadhaa jecha nama kan ajjeesanii dunyaa kana namarraa fudhachuu ta'u nama biraallee ta'e waan rabbiin namarratti arramse nama amaanaa namaa buluu dhufe. Subhaanallah ilaasi. Rabbumatu kanaan baddaa rabbumatu kanaan duute jedheeni abbaanis naasudhuman achumatti meeshaan galee rabbiin egaa kan akkana jalaa najaa nu haa baasuu siin jedhe obboleewwan imaanaa. Subhaanallah ilaasi. Seenaa akkaan garaa nama nyaatu garaa nama dhukkubsu wallahi yeroon seenaa kan naqabu mimmaan buuseen namni rifadhe akkaan irrifadhe laa ilaaha illallah. Tokkicha qaban kana laman qaban sadeen qaban ofii immoo tokkicha biree kana tokkicha kan akkatti toon beekiin dunyaadhaa jecha ajjeesan kuni gaa sheexanii zaateen nama laalti qarrisii hacabuu rabbiin bakka hin taane waan hin taane rabbiin nu fageessu. Waa ariifachuun bareeda waa addaan baafachuu obsu itoo bakka itti bulchaniitu ganamallee waan qabnu ta'u nama biraas ta'e waallee laanuu kenni ani yaalamiisa malee akka namaatii nama ajjeesu itoo keessummaa biraallee ta'e rabbiin nu haa baasu. Kanaaf obboleewwan imaanaa rabbiin dilii irraa nu haa fageessu. Dilii xiqqaa guddaa rabbiin ajaa nu haa baasu. Rabbii jechisan jaaladhaa. Wallahi seenaan kun akkaan qalbiin ajabsaan sitti nu dhufe. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.